Hundi keessanuu baga geessanii uummanni mana jirtan mana keessan teessanii Oromiyaa keessa biyyootan alaa kanneen jirtan kaaba kibba bahas dhiyaas kan jirtan kanneen keessattuu mana hidhaas jiranii kanneen dhukkubsataas jiran bakka jirtanitti hunduma keessan isin yaadachaati kan ayyaana kanaa ayyaaneffataa jiru akka FIB'tti jechaadha. Hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu baga ittiin isin ga'e jenna. Haamilee irra deebisa ofii keessaniifis. Hayyee kanatti aansinee dorgommiidha kan qabnu. Dorgommiin yeroo baay'ee haamileen kan kennamuufi warra atileetiksii utuu ta'e asuma keessa naannessina ture. Galmi kun marsaa lama fiigsisa ture natti fakkaata. Egaa warra fiigan miti. Warra waan baay'eetiin fiiganidha garuu kan qopheeffannee jirru waan ta'eef isaaniin wal dorgomsiisna. Kanatti aansinee utuma dubbannu galmi keenyi kun maamiltoonni yookaan kanneen nuni affeerree guuteennaan deebisne kana quba qabdu guuteennaan deebisne sababa koronaatiin bifa kanaa ta'een bifa walirraa fageechuu qabnuudhaan akkaataa seera WHO'dhaan jechaadha kan kabajachuu qabnu. FIB'n isa kana hawaasa mana jiru hundumattiyyuu dabarsuu waan qabuudhaaf bifa kanaan kabajuu filannee hundumti keessaniyyuu haala kanaa mana keessanitti ollaallee yeroo waamtan yookaan immoo waamichi akka hin jirre beekuu qabdu. Maatiin garuu fageenyarraa dhufus yoo jiraate walirraa fageenyaan akka ta'uu qabu kanarraa barachuu qabdu isiniin jenna. Egaa kan nuni wal dorgomsiisnu ogeessota baankii fi interprenerootadha. Ogeessonni baankii maallaqa ol kaa'uu achitti to'achuu yeroo nuni baasnu galchinu sana hammam akka baasne hammam akka qabnu isa nutti himaa deemu kana keessatti qooda guddaa qabu jechaadha hojii faayinaansii biyyaa keessatti. Interpreneroonni immoo isaan hojii kalaqa mataa isaaniitiin jiraatu booda keessa immoo suuta nama tokko nama lama maatii fira ollaa akka kanatti of jalatti qacaraati jechaadha kan isaan adeemanii. Inni kun yaada haaraa fidanii gara maallaqaatti jijjiiruu danda'u jechaadha. Kun immoo namoota hedduu of keessatti hammachaati kan isaan deeman. Jarreen kun walitti hirkatoodha jechaadha. Maallaqaan wanta garaagaraatiin walitti dhufu garuu mee hangam wal beeku waan jedhu isaaniin gaaffiima baay'ee ulfaataas jettanii yaadina. Keessummoota keenya garanatti affeerree gaaffiilee gaggaafannee wajjiniin tattaphannaa. Mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtanis gaaffiilee nu gaggaafannu isinis bakkuma jirtanitti akka yaaltan isin affeerra kan isin waliin turani namoomsa admaasuudha. Keessummoota keenya gara waltajjiitti affeerrannaa dasuu akkasuma burtee interpreneroota keessaa kanneen affeerredha gara waltajjiitti. Hamileen hin jiru. Hamilee kennaaf. Hamilee kennaaf. Interpreneroonni affeerrannee karaa mirgaa kanneen ilaalaa jirrudha. Ogeessota baankii ammoo baankii garaagaraa keessatti muuxannoo maallaqa lakkaa'uu warra qabanidha kan nuni affeerree jirru. Egaa eenyu akka kuffisu ilaallaa. Egaa ogeessota baankii lama affeerranne baankii garaagaraarraa isaaniin gara waltajjiitti affeerraa gara waltajjiitti hamileedhaan nu gaggeessa. Hamilee ammallee. Kabajamtoota daawwattoota FIB kun amma immoo dabaree gaaffii fi deebii interpreneroota fi ogeessota baankii wal dorgomsiisnudha. Egaa gaaffii waliigalaati mana keessan teessanii kan nu daawwachaa jirtanis akkasuma kan galma kanatti argamtanii nu waliin dabarsaa jirtan gaaffiiwwan nuni gaafannu isinis gama keessaniin yaala akka turtan isin affeerra. Egaa gaaffii fi deebiin keenya gaaffii waliigalaa irratti hundaa'a garuu faallaadha. Warreen hojii baankiidhaan wajjin wal qabatu interpreneroota yookaan warra hojii uumuu irratti bobba'anii jiraataniin gaafanna. Isa amala hojii uumuu yookaan immoo wantoota yaada haaraa fiduu wajjin wal qabatan ammoo ogeessota baankii kan gaafannu ta'a jechaadha. Sana dura maqaa isaanii isin beeksisu interpreneroota irraa jalqabna. Birtukaan Miidhagsaan jedhama. Dassu Faxxanaan jedhama. Girmaadhaan Miseen jedhama ogeessa baankiiti. Guddaa galatoomaa. Egaa ayyaana bara haaraa 2013 sababeeffachuudhaan bifa haaraatiin qophii addaa isin bashannansiisuuf qopheeffanne. Interpreneroota irraa jalqabna. Gaaffii jalqabaa eegaluu fi mari'attanii nu deebistu jechaadha. Gaaffii jalqabaa. Noottiin maallaqaa addunyaa kanarraa gatiinsaa qaalii ta'e. Noottiin maallaqaa kan biyya kamiiti?
Kan biyya UK paawundiidha. Kan biyya UK paawundiidha jedhaniiru interpreneroonni garuu kana miti. In deebisnee carraa tokko isinii kennina ammas yaalii tokko. Kan USA dollar. Kan USA doolaara jedhaniiru sirriitti in deebisne. Nootiin maallaqaa gatiinsaa baay'ee guddaa ta'e namni kamiyyuu kan tilmaamu yookaan yuuroo yookaan paawundii yookaan doolaara jedheeti kan tilmaamu dhugaa dubbachuuf gaaffii ulfaataati. Gaaffii ulfaataati kan namni salphaatti tilmaamu garuu gaaffii salphaa hin taanedha. Kan biyya Kuweetidha. Diinaara Kuweetidha. Kuweet biyya oil yookaan immoo kan boba'aa erguudhaan addunyaa kanarraa boba'aa ol aanaa addunyaaf dhiyeessuudhaan sababa kanarraa kan ka'e nootiin maallaqaa ishee sadarkaa jalqabaarra jira jechaadha. Doolaarri sadarkaa saglaffaarra jira. Doolaarri sadarkaa saglaffaarra jira. Kan UK ammoo sadarkaa ja'affaarra jira. Kan UK mataansa. Sana dura kan biyyoota Arabaati sababa boba'aatiin wal qabatee jechaadha. Gaaffii jalqabaa yaalaniiru garuu hin deebisne yaalii isaaniif hamilee kennaafi. Gaaffii waliigalaa kanneen baankiitti ceenaa isaan immoo yaada haaraa wajjin wal qabatee waan isaan gaafannu ta'a. Qophiidha. Hayyee gosa hojii dhiironni utuu hojjechuu danda'anii dubartoonni dhuunfatanii jiran sadii eera. Dhiironnis hojjechuu utuu danda'anii kan dubartoota qofaan hojjetamaa jiru. Tokko buna danfisu. Buna jabanaa tokko. Buna dhugaa seed. Lammaffaa jirbii fo'u. Jirbii fo'u. Hostesi. Hostes. Sirriitti deebisaniiru. Hamilee kennaafiidha. Waan nama ajaa'ibu jirbii fo'u waan yeroo isaa baay'ee tureeru yookaan waan dhaloota ammaa kana keessatti argamaa hin jirreeyyu kan isaan yaadatanii nu yaadachiisanii qabxii guutuu kenninaafi kanaan alatti kan hostesiin alaa nyaata tolchuu kichinii hojii kichinii dhiirri qacaramee hojjetaa jira. Hojjettuu mana keessaa dhiirri hojjettuu mana keessaa barbaadamee namaaf mana seenee daa'ima guddisuu irratti hojjetaa jiru garuu daa'ima guddisuu inuma danda'a ture. Egaa kanarratti investoroonni itti yaada keessanii gara sanatti fiduu dandeessu interpreneroonni jechaadha. Gaaffii taanu ammas interprenerotaaf dhiyeessina. Gaaffiin duraa baay'ee ulfaata ture. I hope kan amma hamma tokko isaaniif gaarii ta'edha yaada. Maallaqni biyya kamuu keessatti kafaltii ittiin raawwachuun danda'amu kamidha? Yookaan World Reserve Currency jedhamee kan beekamu biyya kamuu yoo deemtan kan waan barbaadan ittiin bituu dandeessan maallaqa biyya kamiiti? Dollar. Sirriitti deebisaniiru harka dhaaf. World Reserve Currency jedhamee kan beekamu biyya kamiyyuu yoo deemtan maallaqni ittiin bituu gurguruu dandeessan doolaaradha. Kan duraa garuu gatii olaanaa qabaachuudhaan doolaarri sadarkaa saglaffaarra jira. FXSI kan 2020 baasee irraati kana kan odeeffannee beekumsa waliigalaa kana jechaadha. Egaa qabxii guutuu argataniiru kan duraa dhabanii amma bakka buufataniiru amma saamilee dabalaafi. Gaaffii ogeessota baankii itti ceena ammasi dureeyyota addunyaa keenyaa sadarkaa tokko hanga sadii jiran eera. Tokkoffaa Jeff Bezos. Abbaa Amazon. Lammaffaa Bill Gates. Sadaffaa abbaa Coca-Cola. Eenyu abbaan Coca-Cola? Yoo sadansaa deebistan qabxii guutuu argattu kanaan ala walakkaa isinii kenna. Waan Buffettis miti. Lama deebistaniitu kan sadaffaa. Zuckerberg miti. Zuckerberg shanaffaarra jira kan abbaa qabeenyaa kaampaanii Facebook jechaadha. Sadaffaan abbaa Coca-Colaati maqaasaa. Sa'aatiin isaanii dhumateera jedhamaa jira. Egaa kana caalaa yaaliif isaaniif hin kenninu tarii interpreneroonni nama sadaffaa sadarkaa sadaffaarra jiru yoo beekan walakkaa isaanirraa cittu isaaniif kenninaa jechaadha.
Jaakmaa jedhaniiru sirriitti hin deebisne. Sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaarra kanneen jiranii deebisuun baay'ee salphata. Dhugaa dubbachuuf sadarkaan sadaffaarra kan jiran ulfaataadha. Kan hangana dubbatameef miti. Kanaaf qabxii walakkaa isinii kenninee jira. Kan sadaffaarra jiran Bernard Arnold and Family jedhamu kaampaanii faashinii industirii faashinii irratti kan bobba'anii jiran 2020 keessa kan sadarkaan qabeenyaa ba'ee jiruutiin sadarkaa sadaffaarra kan jiran nama kanadha. Jalqabarra kan jiran Jeff Bezos dha. Jeff Bezos haati warraa isaa immoo dubartoota addunyaa kanarraa tujaara jedhaman jalqabarra taa'uu dandeesseetti. Erga wal hiikaniitii jechaadha. Kana beekuu qabdu. Qabxii walakkaa isaaniif kennineerraa kan isaan irraa haftee akka argatan carraa kenninee fi hin arganne jechaadha. Qabxii walakkaa qabu. Gara interpreneurootaatti ceenaa akkami gaaffii deebii keenya enjoy gochaa jirtu mee haamilee ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee walitti deebineerra kabajamtoota daawwattoota keenyaa as galma keessatti argamtanii kan nu wajjin ayyaana waggaa haaraa kabajaa jirtan mana keessan teessanii booka unachaa dhangaa akkasumas kanneen dhiyeeffatan maatii waliin kan enjoy gochaa jirtan hundi keessan baga ittiin isin ga'e jenna irra deebi'uudhaan FIB'n sagantaa addatti ilillitti qopheessee isin biraan gahaa jirudha. Gaaffii keenya itti aanutti ceenaa interpreneurootaaf kan dhiyeessinudha. Gaaffiin kun amma tokko ulfaataas fakkaata yoo xiqqaate walakkaa ni deebisu jennee abdanna. Yeroo hunda harka keenyatti baannee yeroo dhiyoon asitti teeknooloojii baankii harka keenya galee haala jiruuf jireenya salphiseera jennee yaadnu keessaa isa tokkodha. Hiikkaan isaa garuu maalidha isa jedhu isaan gaafannaa. ATM hiikkaan isaa maalidha? Automatic telling machine. Automatic Telling? Tole gaaffii kanaa yoo xiqqaate persentii 95 deebisaniiru. Hamilee rukutaaf. Automated teller machine jedhama. Maybe isa gidduu yookaan tariitii T isa jedhu teeknooloojii faatti hiikanii rakkatu jedhee yaadeen ture. Interpreneuronni persentii 95 ol waan deebisaniif qabxii guutuu kennineefi jirra. Hamilee dabalaaf. Gaaffii ittaanu kan ogeessota baankiiti. Ammas yaada qabeenya Oromiyaan qabdu wajjin wal qabatee kan isin gaafannudha. Maddeen dinagdee gurguddaa Oromiyaa keessaa sadii nuuf eera. Tokkoffaan kaashkooppii kan ta'an buna. Buna. Lammaffaa albuuda. Albuuda. Kanneen akka warqee maamu. Sadaffaa bosona Oromiyaan qabdu. Bosona. Jimaa caatii. Jimaa kan biyya alaatti ergaa jirru keessaa inni tokko sanidha. Kana caalaas dabaluu ni danda'u. Tariitii carraa kana waan isaan hin deebisne yoo itti dabalu ta'e walakkaa isaaniif kenninaa jechaadha. Interpreneuronni baay'ee falmataa jiru dhugaa dubbachiiftaadhaan. Carraa isaanii harkaa fudhachuudhaaf gaaffiin isaaniif dhiyeessaa jiru xiqqoo itti salphataas waan jiru fakkaata. Isa itti aanutti gaaffii isa itti aanu itti yaadnee isin itti cimsina. Waanuma hundaafuu gaaffii kana guutummaan guutuutti deebisaniiru hamilee kennaaf. Guddaa galatoomaa kan itti aanu ammas gaaffii interpreneurootaaf dhiyeessinudha. Gaaffiif deebii interpreneurootaa fi ogeessota baankiidhaa wajjin taasisaa jirrutti akka gammaddan beekumsa waliigalaa hamma ta'e akka irraa argataa jirtan homaa shakkiin qabnu ayyaana kana kabajachaa bara darbees dagachaa bara isa itti aanu immoo fuulduratti karooraa fi kaayyoo qabnu diriirfachaati kan kabajaa jirru jennee abdanna. Kana keessattis beekumsa qabaachuun bara itti aanuuf waan hedduu jiruuf jireenya irra aanuudhaaf nu gargaara jennee kan qopheessinedha akka itti gammaddan homaa shakkiin qabnu. Gaaffii itti aanu interpreneurootaaf maallaqa abbaa dhibbaarra mallattoolee jiran sadii eeri. Amma kiisaa baastanii ilaaluu hin dandeessan. Maallaqa abbaa dhibbaarra bunni hin jiru
Ambaay. Abbaayni nootii maallaqaa hojjetamee hin jiru hanga yoona. Horii. Horii qotiyyoon achirraa qotu jira tokko deebistaniirtu. Lakkoofsa 100. Lakkoofsa 100 hayyee. Maashina. Maashina. Sa'aatii qabu. Carraa tokko isinii kennan. Carraa tokko yoo deebisuu dandeessaniif. Qotiyyoo. Maashina. Maashinni jiru isa dhumaa dassuuf kennee haa yaalu. Hayyee qotiyyoo tokko argataniiru isheen kun jalaa hanquu taatii kanaaf waan tokko carraa tokko qofa sii kennan aburte. Kaartaa Itoophiyaa. Kaartaa Itoophiyaa walakkaa deebisaniiru. Hamilee kennaaf. Qotiyyoo jettee hin dagatte malee qotee bulaanis duuba jira ture. Ofumaan qotu qotiyyooni qotee bulaan wajjin jira achirra meeshaawwan ittiin qotanii waanjoon faallee ni jiru maayikirooskooppiin duubarra jira suuraan aksum achirra jira maayikirooskooppiin hin jira maayikirooskooppiin maashina miti ogeeyyiin fayyaas warreen kanaan hojjetan nu komatu yoo maashina jenne akkasuma muka jirbiin achirra jira qorataan maayikirooskooppii san ilaalu achirra taa'ellee ni jira jechaadha kanaaf walakkaa kennineefi jira ammas haamilee dabalaafi. Guddaa galatoomaa gaaffii fi deebii bifa kanaan xumurree jirra. Xumura irratti muuziqaa isaaniif gadhiisnutu jira. Muuziqaa kana immoo afaan Oromootiin kan sirbame ragadaa fi kan biyya alaa muuziqaa baay'ee jaalatamaa walitti remix goonetu jira. Isa ilaalanii muuziqaan kun kan eessaaf eessa akka ta'e eenyufaa artistoota achi keessaa ilaaltanii kan nu himtan ta'a jechaadha. Dispilay isiniif goonaa. Gaaffiin kun kan ogeeyyota baankiiti. Sirriitti akka ilaalanii
Akkam ture muuziqaan kuni kan biyya alaa fi kan biyya keenya ragada wajjin walitti remix goone muuziqaa kana nutu dursee ammayyoomsee sirbe moo isaantu gara arsiitti dhufe laata. Inni kun gaaffiidha garuu akkamitti akka wajjin deemuu danda'u tilmaama keessanidha. Jaalattanii todheen abdaddaa mee hamilee. Guddaa galatoomaa sirbi kuni kan jalaa sirbuu mata dureen isaa maalidha? Abbaan muuziqaa sanaa eenyudha? Aadaa eessaa wajjin kan inni walitti makame? Sirbii kan aadaa Arsii Tirriidha. Tirrii aadaa Arsiiti. Khadija Ibrahim yoo weellistu. Qeebaa Warraashii Hussein. Sagaleedhaan kan jalaa weellisaa ture Khadija Hajii miti. Sagalee Khadijaa dhageessanitti dhugaa dubbachuuf. Mata duree muuziqaa sanaa fi artistii sanaa akka nuuf eertan kan aadaa Arsii ta'uusaa baay'ee salphaadha. Isa kanaaf walakkaallee isiniif hin kenninu dhugaa dubbachuuf taana. Walakkaallee isiniif hin kenninu. Mata dureen isaa Basiidoo. Mata duree isaa Basiidoodha jedhaniiru ogeeyyonni baankii. Basiidoo ta'a Basiidoo sinaa godhu hin jennu malee. In deebisne waanuma dhagahan irraati yaaliin isaanii gaariidha. In deebisne kanaaf aadaa Arsii wajjin walitti makamee carraa keessan interprenerotaaf dabarsineerraa homaa gochuu hin dandeenyu. Interpreneroonni gaaffii kana deebisan innaan qabxii guutuutu kennamaafi jecha. Daadiyaankee Dispacito. Mata dureen isaa Despacitoodha. Isa kana deebisaniiru. Daadiyaankee featuring Fuso. Daadiyaankee feature godha malee abbaan muuziqaa kanaa qulqulluudhaan eenyudha? FUSO. Featuring isaa nama achi keessa jiru deebisteetta. Yoo xiqqaate sadarkaa walakkaa irra geessaniitu jechuu dandeenya. Garuu abbaa muuziqaa kanaa kan jalqabaa kaasee sirbaa ture argite eenyu jedhama? Tole gaaffii isa xumuraa muuziqaan kun kan biyya sana kan ardii kamiiti muuziqaan sun? Laatiin. Kan Laatiniiti. Kanaaf qabxii guutuu interprenerotaaf kennineera. Hamilee kennaaf. Abbaa muuziqaa kanaa Luis Fonsiidha. Luis Fonsiidha kan Daadiyaankiin featuringiidhaan kan keessatti hirmaatedha. Egaa kan warra Laatinii fi kan Arsii walitti maknee bifa miidhagaa kanaan tariitii gara fuulduraatti FIB'n qophiilee kana fakkaatanii fi muuziqaa akka kanaatti enjoy ittiin gochuu dandeenyu kan isiniif dhiyeessu ta'a. Gaaffii itti aanu muuziqaa kan interpreneroota gadhiisnaa fi yoo isaan dhaban baankaroonni harkaa fudhatu jechuudha. Kan itti aanu daayirektarri nuu gadhiisa ammas. Ya beredauba Kotu saini daba Ayo fai fai yotu Rifatu kosuba Mulatu sinada Nafulatu adara Barsilale kufu Suma keda sendira Fala da bendira malawaya Nafuri castigo Furman le sibira malawaya Akka biftul bate Litu sumal yada malawaya Ibe bira kabu Zalalake ada malawaya akkuma daawwattan sagaleensaa kan dhagaa turre afaan Oromoodha. Isa kana isinin gaafannu
kun gaaffii keessa hin jiru sagaleen isaa afaan isaa maalidha kan jedhu gaaffii keessa hin jiru garuu abbaan muuziqaa kanaa eenyudha ragadni kan Wallaggaa wajjin wal fakkaatee akka kanaatti ragadamu faranjiin akka kanaatti ragadaa turtee biyya kamidha kan aadaa biyya kamiiti kan wal fakkeessine akka kanaatti isiniif dhiyeessine isa sirriitti deebisuu danda'uu qabdu jechaadha. Ana Abinnet Aggonaafari. Abinnet Aggonaafir sagaleen kan Abinnet Aggonaafir muuziqaanii isa kana sirriitti deebisaniiru hamilee kennaafi. Kan achirraa ragadaa turanii biyya kamidha? Ragada aadaa biyya kamiiti? Yeroo tokko muuziqaa deemuu sagantaa bashannanaa. Irra nuufaa deebi'amu jechaa jiru daarektarri gaaffii kana hasimatu. Dandenge anofuru atin dufne anfamturu malwaya 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 yabiya dandenge anofuru atin dufne anfamturu yabiya Ya beredauba Irish. Guddaa galatoomaa daarektara keenya guddaa galatoomfannaa kan Irish jettee jirti waan deebiste isinitti fakkaata akkami wanni shakkitan jira deebisteetti moo hin deebisnee waan shakkitan jira ogeessonni baankii gaaffii kana dabarfachuuf eeggataa jiru hamma yoonaa walakkaa deebisaniiru gaaffii isa itti aansinee xumura kan isin gaafannu hin deebisne taanaan walakkaa dhumatti fayachaadha kan Irishidha sirba aadaa jedhaniiru sirriitti deebisaniiru. Ragada aadaa Ireland sirba kan Wallaggaa yookaan rukuttaa kan Wallaggaa wajjin akkamitti akka wajjin deemuu danda'u kan remix goonedha xumura irratti gaaffii kana guutummaa isaa deebisuu akka dandeessaniif walaloo Abinnet Aggonaafiriif barreessee kan kenne eenyudha? Ajaa'iba. Sirriitti deebisaniif. Sirba akka dammaatti mi'aawu kana walaloo isaa tolchee bareechee kan kennee fi Hacaaluu Hundeessaadha. Rabbii jannatatti isaa yaadatu jenna obboleessa keenya. Guddaa galatoomaa gaaffii kana guutummaan guutuutti deebisaniiru interpreneroonni kan muuziqaa wajjin wal qabatu hundayyuu deebisaniiru amma saamilee dabalaa. Egaa qabxiin isaanii hanga yoonaa kan walii galaa jechaadha dhumarratti walakkaa lamaa fi guutuu lama guutuu sadii fi walakkaa lama walumatti qabxii afuri kan isaan argatan interpreneroonni. Ogeeyyonni baankii akka maallaqa lakkaa miti lakkoofsi asitti xiqqootti hanqatteerti. Maallaqaan bakka isinii buusna homaa gochuu hin dandeenyu qabxii sadii galmeessifataniiru harka rukutaa. Kabajamtoota daawwattoota A5 ayyaana waggaa haaraa bara 2013 sababeeffachuudhaan gaaffiif deebii akka ittiin bohaartaniif mana keessan teessanii kan isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture baay'ee akka ittiin bohaartan homaa shakkiin qabnu achuma keessattis egaa hamma tokko beekumsa waliigalaa keessaa argattanitu abdii jedhu qabna kan asitti argamtaniin waliin turtanis akka itti bohaartan abdii qabna egaa qabxiin isaanii xumura irratti interpreneroonni injifataniiti kan isaan jiranii duraanis maallaqa gara isaaniitti geessu baay'ee injifataniiti achi dhaqu waan ta'eef ammas injifataniiru irra deebi'aati hamilee kennaaf. Egaan badhaasni isaanii kallachaniiyyuu garuu walqixadha ayyaanaadhaa fi maallaqa qopheessinee fi sababa koronaatiin asitti harkaaf harkatti kennuu fi hin dandeenyu backstage yookaan immoo kana dudduubatti maallaqa isaanii kan kenninuufi ta'a. Egaa barri 2013 kan badhaasa isaanii walqixa goonee fi barri 2013 bara wanti hundumtuu ija walqixaan ittiin ilaalamu injifataanis injifatamaanis bara itti jaalalaatiin wajjin jiraatu akka nuuf ta'u hawwii guddaa qabna. Ispoonsoroota keenya guddaa galatoonfannaa ergaa isaanii asumaan isin biraan gahaa gaaffiif deebii keenya asuma irratti xumurra warreen gaaffiif deebii kana irratti hirmaatan
burtee dasuu akkasumas immoo ogeessota baankii iddoo kanatti argaman guddaa isin galatoofannaa ulfaadhaa isin jenna haamileedhaan bakka isaanitti nuuf deebisa. Egaa namoomsaan warra daldalaa fi baankiroota yookaan immoo ogeessota baankii waliin turtii taasisetiin bara haaraa waan gaaffiidhaan eegale fakkaata. Mee yeroo ayyaanaa yookaan immoo gaafa ayyaanaa waan taasifamu keessaati handaanqoo. Egaa handaanqootu qalama. Kanaafuu maalirra gaaffiin amma shamarran akka durii ayyoon gorsitee teessee handaanqoo kutaasa qoqqoodee barsiisuu irratti hir'ina qabu mee lakkaayitii gosa isaanii naam lakkaayini. Lakkaayilee miti. Maqaasaa irra darbina. Lakkoofsisaa garuu handaanqoo bara kanaan beeku. Handaanqoon bara kanaa 13 14 sana caaluu dandeessi. Garuu 12dha. Maqaa isaanii garuu jedh. Daraatuun ofilaaleedhaan afaan nama goggogsaa olti yeroo kaanii. Ofilaalee ta'uu isaadha. Tafa. Tafa. Tokko. Morma. Morma. Sin gargaara lama. Farda. Kaatu. Isaaf immoo daawwattoonni keenya jalatti yoom fixe isaanis waa yaalanii qaba waan ta'eef isaaf immoo isaanii fannisaa jechuudha. Waan hundaafuu baraasiin jennaan. Tole ati garuu kan handaanqoo qofa na gaafatte hoolaan on qabu hoolaa qaltee beektas jalqabuma isaayyuu zalaalam. Hoolaan akka handaanqoo gosan qabu malee. Oma maqaa tokko iyyuu qabu. Dhiirri gaafa dubartoonni handaanqoo qalan daabboo fa'a qalanii. Haa ta'u tole. Haa ta'u daawwattoota keenya kun qophii addaa FIB'n ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qopheessadha. Maarree turtiin waliin taasisaa jirtaniitiin waa hedduu akkattiin bohaaraa jirtan abdii qabna. Asis isinis mana keessan teessanii asis teessanii bohaaraa kan jirtanii daawwattoonni keenya bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun immoo dhaamsa keenya. Egaa ammallee artistoonni weellistoonni hedduunis dudduuba irratti hafanii jiru isin bohaarsuuf asitti argamanidha kan isaan jiranii isin mana keessan teessanii bohaaraa bashannanaa xumuraatti nu waliin turaa eessayyuu hin deemina amma sirba tokko affeeru. Egaa ayyaanadha waan ta'eef bara haaraatiin anis waan weellisuun qabaa jedha. Anis affeerree duuba immoo warri koronaarraa baraaramanii fi akkasumas ammoo keessummaa tokko qabna. Isaaniin qabannee dhiyaanna isinis bakka jirtanitti nu waliin tura daawwattoonni keenya warri as jirtanis nu waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaana gaarii. Hada malamari, hada malafi mari, manafi farda, sinaga hinguri, faifutu bontu, karalaftu gari, manafi farda, sinaga hinguri. Faifutu bontu, karalaftu gari. Jalallitu irkono sin paretu ifa ijatiya ibsitu kaadu. Oh, again dubbi. Jatti nama
mataa keenya han murteessuunumaa han murteessuunumaa utuma koo hirkoo tooroo bacaamaa hirkoo mataa keenya kan murteessuunumaa utuma koo hirkoo tooroo bacaamaa Mari, hada malafi mari, manafi falta, sinaga ingkuri, fai tu bontu, garalaf tu gari, manafi falta, sinaga ingkuri, fai tu bontu, garalaf tu gari. I love to go. Oh, jalalito irkonamo simparetu ifa ijatiya ipsi tukatu. Oh, jalalito irkonamo simpare ifa ijatiya ipsi tukatu. Jate nama itu mata kenya han murteessuunu utu bakko wirko toru bachama Iku mata kenya kan murteessuunu utu bakko wirko toru bachama Jalalito irkonamo simparetu ifa ijatiya ibsitu kaadu Jalalito irkonamo simparetu ifa ijatiya ibsitu kaadu
ulfaadhaa baay'ee sin jaaladha. Tole daawwattoota keenya FIB irraati ammas qophiin keenya akkuma feettudha kan inni jiru. Egaa bara 2012 keessa qormaatawwan addunyaa mudatan keessaati koronaan isa tokkodha gaa. Koronaan biyya keenyas erga seeneeti namoota hedduu qabeetu kan inni ture. Isaan keessaati gaazexeessaa fi barreessaa Qalbeessaa Magarsaa warra qabamanii fayyan keessaa tokkodha gaa. Baga baraaramtee bara 2013 tti ceetee siin jenna. Galatooma guddaa galatooma. Mee koronaan akkamitti si qabee laata? Koronaan keessummaa mana koo dhufee irraa na qabe. Keessummaatu mana koo dhufee ani yeroo baay'eedhaaf manumaan tureyyuu keessummaa mana dubbisuu dhufee sanaan booda saniin na qabe. Mee as keessatti keessumaayyuu namoonni koronaan nama qabee amaloonni yookaan immoo wantoonni nama taasisu namarratti mul'atu akka televezyiinii irraa yookaan immoo ogeessonni fayyaa odeessan ta'uu fi ta'uu dhiisu yeroo baay'ee warri shakkiidhaan odeessan jiran. Ati immoo qaamaan argiteetta waan ta'eef akkam si godhee ture? Ani mallattoowwan hundumayyuu argeera. Mallattoo tokko duwwaan hin argine innis du'uudha. Sadarkaa dhumaarra almost ICU keessa galee guyyaa 6 akkas qilleensa oksijiinii malee jiraachuu sadarkaa gaheerran ture. Almost dhukkuboota sirriitti himaman garuu miidiyaadhaan amma haasa'amu caalaa miti. Oromoon mammaaksa isaatiin maal jedhaa? Quuqqaa cinaachaa kan afuun argu kan rafutu argaadha. Maaliif already kan irra ciisu santu as naquuqee as naquuqee jedha. Namni afuu ki namni dubbatu sana hunda beekuu dhiisuu danda'a. Warra dubbachaa bahe keessaa baay'inaan numa fa'aadha. Koronaa irratti koronaa dadammaqsuudhaaf almost hojiiwwan gara 13 hojjedhe hiriyoota koo wajjin ta'uudhaani. So yeroo akkuma koronaan kun dhufe jedhameen duula kanaaf namoota filataman keessaa ana tokko maaliif miidiyaan hojjedha hojii miidiyaan hojjedha production hojjedha waan ta'eef kana duulatti bobbaane hojiiwwan gara 12-13 kan yeroo sana production hojjenne riyaako yookiin waayilako obbo Diimaa Abarraa wajjiniini so amma kana hundayyuu anumti mataan koo hojii kana amma kan amman hojjedhu kana waa'een dhukkuba kana dhibbatti naan galle ture. Maalumaan jedha maaliif jennaan naman dhiyoo kootti dhukkubsatee argine ka waan ta'eef namni jalqaba ofii kootii arge ofuma kooti namni jalqaba nama naannoo koo jiruun keessaa namoota wajjin hojjennu isaa ta'u namoota fira keessaa isaa ta'u namni jalqaba arge ofuma. Erga ofii kee qabamtuu kee mirkaneeffattee korantaayinii galtee booda namoota haala namoota achi keessa jiranii akkamitti ilaalaa turte ofii kee irraas kaatee? Maaltu ta'e sitti fakkaate ani dhukkubichi kuni narratti beekamee pozitiif ta'uu koo natti himamee galgala irraan gale. Galgala gaafan galu koloniidhaan jira Millennium Hooliin koloniin ani keessa darbee hundattiyyuu namni ciciisee jira. Sa'aatii sanatti namni ciisuun naachuraaluma miti anatti garuu namni dhukkubsatee kan ciise natti fakkaatee ture. Immediately failure keessan galee jechuudha. Nam kufee almost bakka sanuma nam miidhame ittiin sammuudhaani nama cimaadhaan jedhee of yaadan tureyyuu achi inni dhukkubni jalqaba sirriitti hin turre sun ittuu natti cimee bariisaa isaa ICU gale. So haalli achi keessa ture ICU keessa gaafan ture immoo almost guyyaa 3 tokkoof baay'ee warraaqus dadhabeen ture mataa koo baachuu dadhabeen ture. Miilli koo qaamni koo akka jiruun dhaabachuun dadhabee akkuma jabbiiree fudhalatte argiteerta akkas tatta'uu ture humnan dhabee sanaan booda suutuma suuta bahuu fi namoota wajjin walqunnamuu namoota wajjin walqunnamtee akkas haasa'uu ta'e guyyaa 6 booda mana sanaa bahee noormaalii bakka giddugaleessa ta'e keessa nan galee. Achi normaal akkuma jireenya hawaasummaan jalqabdaa namoota wajjin buna dhuguu akkuma normaalii barte kanan ta'a. Egaa dhukkubichi hamma jennu caalaa ulfaataadha.
Mega kana keessa hunda keessa dabartee bara haaraa bara 2013 darbiteetu kan jirtu egaa dhukkubni kun immoo biyya keenyas haa ta'u addunyaa irratti guutummaa guutuutti waan baduun fakkaatu kana wajjin wal qabatee namoonni iddoo garaa garaatti xiyyeeffannoon isaan dhibee kanaatiif qaban maal ta'uu qaba jettee dhaamtan? Namni tokko of eeggannoon kan jalqabu ofumarraa jalqaba. Namni tokko sirriitti cimee of eeggateera taanaan maatii isaarraa dhukkubni kunis ta'ee wanti kamiyyuu isa ga'u isarra ga'u maatii isaarra ga'uu danda'u baraaruu danda'a. Maatii baraaree immoo hawaasa naannoo isaa sirriitti baraaruu danda'a. Kanaaf namni tokko ofuma isaatiif iyyuu investimantiidha. Riisoorsii guddaadha. Anumti nam fayyadaa jechuudha. Kanaafuu namni fayyadu kun namni bu'aa fidu kun ofiif gatii salphaa ta'e wayii kennuu qabu. Akkuma Hacaaluun ani qaaliidha jedhe hundumtiyyuu akka biyyaatti miliyoonni kunnaan akka Oromootti immoo miliyoonni 50 ol kan ta'u hundumti keenyayyuu qaaliidha waan taaneef amma danda'ametti namni kamiyyuu faa eegu. Maaliif amma argitaniirtu ijoollee buburraaqtu kana dhiiseetu hin dheeraadhe mee maaltu ta'uu danda'a maatiin kun bittinnaa'u maatiin kun nama isaan kunuus ani jiraadheef yookiin akkasitti burraaquu danda'a ta'a daa'imman kana dhiistee duutaa. Daa'imman kun yoo guddatanis abbaa maleeyyii ta'anii guddatu waan itti dhagahamu yaadudha. Kanaaf namni kamiyyuu of eeguun dirqama jedha. Dirqamaaf dirqama. Haa ta'u egaa lubbuun kee baraaramee bara haaraa argitee egaa daawwattoonni keenyas akkasumas bakka jiranitti uummanni Oromoo martuu dhibee kana baatee ofii ittisuu qabaa jechuudhaan gaa waan ofii argite waan dhageesse miti akka keenya waan isaan biraan geessee fi irra deebi'uudhaan immoo bakka bara haaraatti ceetee siin jenna. Guddaa galatoomaa fadhaa. Tole daawwattoota keenya gaa keessumaa keenya irraati gaa waan hedduu hubattaniitu jenneetu yaadna. Egaa barri haaraa gaafa dhufu ammas xiyyeeffannoon koovidiif qabnu itti fufuu qaba siniin jenna. Ispoonsoroonni keenya mana uffata aadaa yaada saagaa akkaataa kanaatiin miidhagnee akka nuti si fuuldura ayyaana bara haaraa kabajnu nu godhanidha. Kan biraan Universal Marketing PLC akkasumas immoo baandiin ispoonsora nu taasisan egaa qara horooti qarri horoo egaa akkuma argaa turtan jalqabarraa kaastanii mammaatti nu bohaarsuudhaan nu waliin turaniitu kasaan jiranii isinis bakka jirtanitti nu waliin turaa isaaniin galatoomaa jennaanii ammas qophiin keenya itti fufaa.
jetta malee sirraan kayyaadatan nama hawadeessan waan fedhanii yaa bona koo siniin bona naaf jiraadhu atummaanii Akia kia kia ki yakadima kia lo sheka kia 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 ki yakadima kia skantu sheka yakadima kia lo sheka yakadima kia skantu sheka yakadima kia lo sheka Galatuma daawwattoonni keenya mana keessaanii taa'uudhaan akkasumas immoo warreen fuuldura taa'anis egaa ayyaanicha egaa bifa gaariitiin akka kabajaa jiran abdii qabna. Fuulli isaaniitu ni himatami. Fuulli isaanii immoo irra caalaa bara 2013tti maaliin hojjedha maal gochuun qabaasa jedhu immoo irra caalaa waan yaadanis badan hin fakkaatu. Ayyaanicha bifa kanaatiin kabajnee irraa ayyaana kana osoo dubbannu akkanni bifa kanaatiin milkaa'uudhaaf warri ispoonsara nuuf ta'anii mana uffata aadaa yaadasa akkasumas Universal Marketing PLC fi baandiin qaroo horoo bifa kanaatiin nu waliin taasisuudhaan egaa nu waliin turaniiru baandiin qaroo horoo bara 2013 gaa walleewwan adda addaa dorgomsiisuudhaan egaa FIB wajjiniin dorgommiiwwan garaagaraa hojjechuudhaaf egaa walii galleetu jirra bara 2013 keessatti FIBnis waan haaraa kan fidee dhufu keessaa tokko isaanuma kana jechuudha. Isaanuma kana qabatee dhagaa argitaniirtu egaa haala gaariidhaan egaa kan isaan nu bohaarsaa turani kanaaf egaa bara 2013tis egaa kana caalaa nu bohaarsuu fi yaadanii jiru jechuudha. Egaa kan baranaa kan bara egerees nu naa jedhu egaa ayyaanni egaa kan nagaa nuuf haa ta'u bara egereenis nu haa ga'u akkanumatti kana caalaa egaa baay'annee walitti amma koronaaf egaa adda faffagaanne baay'annee walitti dhiichisaa sirbaa akkuma yeroo kana ayyaana dabarfannutti akka dabarfannu nuuf haa ta'u jenna. Egaa Daraartuu Nagaashii fi anis Zalaalam Boruu gaa keessummeessuudhaan si waliin turreerra. Isinis bakka jirtanitti waan waliin turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha dhumarratti egaa sirba gabii ida'oo jabaa isiniin jenna. Barri bara gaarii isiniif haa ta'u nagaatti. Yeah, Booby. No adina dana wal male mal kamna. No adina dana wal male mal kamna. Yeah. يا شمرن ولا والملي مع الكبنا اتوماتي سيارقا والملي مع الكبنا جنبي مودام بدول والملي مع الكبنا أكذب Siade kotu malo almane mal kamna ya oje sirbambe tuje ima be kaje sima e gaje ya oje sirbambe tuje Ima be kaje barsi e kaje no linda dana wal male mal kamna no linda dana wal male mal kamna akatu
nu arsifaalee wal malee maal qabnaa shamarran laalaa akkatti bareedan ansi kuufuu silaalee wal malee maal qabnaa magalaan jimma keessa wal malee maal qabnaa akkatti andu fee ati eessa wal malee maal qabnaa akkatti Iyyoo iye sirban beektu je ima beekaa jedhe barsi eegaa jedhe sirban beektu jedhe ima beekaa jedhe ansi eegaa jedhe Oh, abba bole oh, abba bole kotti jolle shawa abba bole walumaan sirbina abba bole magaalaan Wallagga abba bole walumaan sirbina abba bole bole nu wali damma ya babolo wal male malkamna ya babolo ya gachana boye ya jiru devesa harmaga fagote mana dura demta ya gachana boye ya jiru devesa harmaga fagote mana dura demta ya babolo ada kenam yetirba Dole yappa bole, 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 oh yappa bole, oh yappa bole, kafin finne galu yappa bole, shaggar gaggafata yappa bole. Kan Hararge galu ya babole Hararge kafata ya babole Magalan Oromo ya babole Barri Salamaka ya babole Margurba ya gachana boye ya jiru dabesa harmaga fagote mana dura demta ya gachana boye ya jiru dabesa harmaga fagote mana dura demta ya babolo jole 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 ya nabjirada ayana gari wogga gari badi kanalle baye galatoma badi karo isin borse jabada ayana naga FIB lille bara dufutti waan gaarii waan haaraa rabbi nu haa dhageessisu